qophii gola seenaati. Gola seenaa keenya irraa keessatti seenaa gooticha Oromoo Ibsaa Dagaa kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Jaalli Ibsaa Dagaa maqaan dhalootaa isaa Toofiqaa Mamaammad jedhama. Jaalli kun kan dhalate godina Harargee Bahaa aanaa Oggoloo Odaa Araddaa Bareedaa Leencaa bakka jedhamtutti. Abbaa isaa Ahmad Maammadii fi harmee isaa Qamaroo Alishoorraa bara 1968 dhalate. Jaalli Ibsaa Dagaa gootota Oromoon ittiin boonu keessaa nama tokkodha. Jaalli Ibsaa Dagaa akkuma dhalatee guddateen roorroo diinaa dadhabachuurraa kan ka'e bara 1986 qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamutti makame. Jaalli kun akkuma qabsootti dabalameen leenjii gahaa erga fudhateen booda humna jajjabee buttaa saglaffaa keessatti ramadame. Bara 1991 ajajaa muraasaa ta'uun osoo lolchiisaa jiru baruma kana keessa Harargee Lixaa keessa magaalaa Dagaagaatti dhawamee madaa'e. Achi booda baruma kana mootummaan abbaa irree Dargiitis kufe. Innis ajajaa buttaa humna jajjabee ta'uun bakka adda addaatti seenaa gootummaa hedduu hojjete. Keessattuu lola yeroo san mootummaa Dargii keessaa fi kan kana fakkaatan kanneen akka lola Soogiddaa, lola Bosoosoo fi kan kana fakkaatan keessatti maqaan isaa yeroo hedduu wajjin qaba. Jaalli kun ammas bara 1992 qoma irra madaawee sababa kanaan gara dudduubee dhaabaatti dabarfame. Hanga bara 1993 ABO'n chaartara keessaa bahutti dudduubee dhaabaa ture. Yeroon kun yeroo ABO'n diigamuu irraa of ittisaa jiru ture. Bara 1993 erga ABO'n chaartaraa bahee booda maqaan Ibsaa Dagaa uummata biratti beekamoo bira dabree maqaa jaala kanaan waraanni wayyaanee ittiin wal abaaru yookiin ittiin wal sodaachisu ture. Erga waraanni bilisummaa Oromoo kaan kufee kaan harka diinaa bu'ee booda ABO'n bara 1993 bakka laga Galaay hora Aannoonnetti abbaa seelii humna jajjabee ta'uun filate. Jaal Gaaddisaa Dagaa bakka inni hin jirretti itti aanaa abbaa seelii ta'uun filate. Baruma kana keessa Ibsaan waraana isaa seelii takkaan bakka kanaa ka'ee Dadar laga Kiyyoo bakka jedhamu dhaqe. Jaalli itti aanaan isaa laga Kiyyoo kana waan argamuuf asitti wal qunnamee diina oliif gad deebisuun dhukka irraa kaasanii namoota hedduu irraa ajjeesuun qawwee garaagaraa irraa hiikkatanii tanafte gara Dadar baqachiisan. Kana booda Ibsaan